Uummanni Oromoo goleelee adda addaa keessa jirtan nageenya keenya lafa jirtanitti isin dhaqqabu jecha akkam jirtu daawwattoota keenya kun oduu ijoo torbaniiti. Oduu ijoo torbanii keenya akkuma beekamu torban kana keessa taateewwan adda addaa ijoo ta'an walitti funaannee kan daawwattoota keenya biraan gahaa turree fi har'a immoo isaan keessaa cuunfinee oduu ijoo kan gurra daawwattoota keenyaa buufnu qopheeffannee dhiyaanneerra. Oduu ijoo torbanii har'a kan isiniif dhiyeessu an baay'iluna akkasumas waa'illi kiyya badhaatu Taakkalaa fi ogeessi kaameeraa keenya immoo Geetu Almaayyuun waliin jira. Haga xumura oduu ijoo torbanii keenyaatti isinis waliin turaan affeerraa kooti. Mee gamanumaan oduu ijoo torban jennee daawwattoota keenya biraan gahuuf jirru keessaa ka jalqabaa anumti haa kaasuuti. Itti aanuun ammoo daawwataan badhaatuun kaasta. Egaa akkuma beekamu torban kana keessa Itoophiyaa keessatti guutuu biyyattiitti jechuudha. Biqiltuun dhaabamaati tureera. Keessumaa immoo inumaayyuu karoora mootummaan qabate miiliyoona yookaan kitila 600 ol akka dhaabame dhagaa odeeffannoon bahaa ture. Nuti daawwattoota keenya biraan geenyeerra. Egaa biqiltuu dhaabuu kunuunsuun jijjiirama qilleensaa keessatti shoora guddaa akka qabu akkasumas gama diinagdeetiin illee gama nyaataan of danda'uutiin illee bu'aa akka qabudha kan inni beekamu. Bu'uurama kanaan sagantaan ashaaraa magariisaa karaa mootummaa Itoophiyaatiin kaa'een guutuu biyyattii keessatti duulli biqiltuu dhaabuu kun adeemsifameeti jira. Torban kana keessa qofa biqiltuun kitilaa 615 ol akka dhaabame muummichi ministeeraa karaa waajjira isaanii torban kana keessa beeksisaniiru. Egaa dachee magariisa uwwisuun balaa jijjiirama haala qilleensaa hir'isuu keessatti biqiltuu dhaabanii kaan immoo kunuunsuun waanuma beekamudha. Kanaaf uummanni Itoophiyaa guutuu biyyattii kana keessa jiran jechuudha dandeessudha. Sadarkaa biyyaatti hooggantoota dabalatee dhaabbileewwan adda addaa, dhaabbileen siyaasaa, dhaabbileen idil addunyaa biyya kana keessa qubatanii jiran, barattoonni, hojjettoonni mootummaa sadarkaa adda addaarra jiran duula biqiltuu dhaabuu kanarratti akka hirmaatan torban kana keessa dhagahameera badhaatu. Egaa kun oduu ijoo torban jennee daawwattoota keenya biraan geenyedha. Mee kan itti aanu yoo sibira jiraate daawwattoota keenyaaf gahe. Hayyee gama kootiin kan jiru hojjettoota mootummoota gamtoomanii hojjettoonni koo 172 na jalaa ajjeeffamaniiru jedheeti kan inni jiru. Itoophiyaan kanaaf himatama keessa jirtidha kan inni jedhe. Bara 2023 fi 24 keessa baay'inni hojjettoota mootummoota gamtoomanii warri ajjeeffamanii akkaan dabaleeradha kan inni jedhe. Jaarmiyaan qindeessaa dhimmoota gargaarsa namoomaa kan inni hime. Egaa Itoophiyaa keessatti oochaanii guyyoota hojjettoota gargaarsa namoomaa addunyaa kabajaa oolee ilaalchisee ibsa baaseeni Itoophiyaa keessatti kan gargaarsa namoomaaf bobbaafaman ajjeesuun akka dhaabbatu irra deddeebi'ee gaafateedha kan inni jiru. Egaa dhaabbileen gargaarsa namoomaa bakkeewwan waraanaa yookaan nageenyi dhibame yookaan ammoo balaawwan adda addaa mudatetti gargaarsa hatattamaa dhaqqabsiisuudhaaf yaalii taasisu. Kana gidduutti ammoo wareegama lubbuu fi qaama qalbii itti dhabu yeroo baay'ee egaa kun kanuma mul'atudha. Kan bara 2023 keessa gabaasa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii baase immoo dhugaa dubbachuuf kan nama rifaasisu. Kanaaf Itoophiyaan akka itti gaafatamtu dhimma kanarratti dhugaan hojjettoota koo naaf haa jechuun dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gabaasa yeroo adda addaatti baasa. Egaa badhaatu dhimmoota waraanaa wal qabatee Tigraay keessatti hojjettoonni isaa garmalee akka miidhamaa turan naannoo Amaaraa akkasumas naannoo Oromiyaa bakkoota tokko tokkottis bakka waraanni yookaan rakkoon nageenyaa jirutti hojjettoonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan idil addunyaa yeroo isaan miidhaman hidhaman ajjeefaman darbee numa mul'ata. Egaa kun kanaan biraa dabarru. Daawwattoota keenya oduu ijoo torbanii jennee kan isin biraan gahuuf jirru ammoo kan biraanii dhimma rakkoo nageenya Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessa jirutti Ingiliz torban kana keessa aangawoota mootummaa waliin dubbii taasisteetti. Egaa mootummaan Ingiliz rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessa jiru akka ishee yaaddesedha kan akka isa yaaddesedha kan inni ibse. Falli jirus immoo marii hundi hirmaachise yookaan marii hunda hammatee akka adeemsifamu rakkoowwan jiranis
karaa nagaan minjaalarra ta'anii dhibdee isaanii akka furataniif karaa bakka bu'aa Ingiliz mootummaa Itoophiyaa waliin mari'ataniiru. Inumaayyuu gaa Oromiyaa keessa rakkoo nageenyaa guddaan akka jiru ibsuudhaan haleellaan uummata fayyaaleeyyii irratti ta'u itti yaadame yookaan ta'e jedhamee haleellaan uummata siviilii irratti raawwatamu hatattamaan akka dhaabbatu mariin karaa nagaa ta'e qaamota dhimmi ilaallatu hunda akka hirmaachisuu fi marii kanaaf ammoo deeggarsi barbaachisaa akka ta'u Ingiliz gaa dubbatteetti. Kanuma wal qabatee gama naannoo Amaaraatiinis yeroo ammaa kana hidhattoota maqaa faannoo jechuun of waamanii fi mootummaa naannichaa fi mootummaa federaalaa waliin lolatti jiran kana dhaabanii dubbii isaanii karaa nagaan akka xumurataniif mootummaan Ingiliz irra deddeebiin gaafataati jiru. Egaa dhimmi nageenyaa kun dhimma ijoo yookaan dhimma dursatti kennamudha badhaatu. Inumaayyuu rakkoon nageenyaa Oromiyaa keessa jiru daran dabaluudhaan uummanni ba'ee galuu dadhabuudhaan yaaddoo hamaa keessa akka jiru Ingiliz qofa miti dhaabbileen adda addaa kan mirga namoomaaf falman imbaasiiwwan biyya kana keessa jiran kan biyya alaallee jiran dhaabbanni mirgoota namoomaaf falman kan idil addunyaa bakkeewwan adda addaa qubatanillee yaada isaanii yeroo hedduu as darbachaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa gurratti kennuu akka qabu dhibdee nageenyaa jiruu fi rakkoo nageenyaa jiruuf karuma nagaan dubbiin akka fixamee uummata siviilii irraa haleellaan akka dhaabbatudha. Kanumaan egaa mootummaan Ingilizis karaa ministeera misooma idil addunyaa biyyattii Anileesii Doolisiin torban kana keessa daawwannaa hojiif dhufanii mootummaa Itoophiyaa keessaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaadar Atsaqalaasee waliin haasaa yookaan dubbii jajjabduu taasisaniiru. Kanaaf falli jiru ammallee taa'anii marii siyaasaa akka gaggeessanidha kan akeekame. Dhimma kanaan egaa uummanni keenyi waggaa 6 asii gijiraan inni argee kana jedhamuu hin danda'u. Namni bahee galuun yaaddoodha. Ammallee wal waraansi bakkoota adda addaa keessatti daran dabalaa akka jiru haadholiin manguddoonni haadholiin gudeedamaa akka jiran manguddoon hiraarfamaa akka jiru hidhaa ukkaanfamaa fi ajjeefamaa akka jiru odeessaaleen adda addaa bahaniiru. Dhimma nageenyaa wal qabatee egaa kan oduu ijoo jennee daawwattoota keenya biraan keenya keessaa kun isa tokkodha badhaatu. Hayyee gagama kootinis dhimma nageenyaa wajjin wal qabatee konsootti poolisii dabalatee namoonni 13 torban kana keessadha kan isaan ajjeefaman yookaan dilbata darbee kan isaan ajjeefamanii naannoo kibba Itoophiyaa godina Konsoo keessatti hidhattoonni bulchiinsa nageenyaa weeraranii lubbuu namootaa fi qabeenyarra balaa geessaniiti kan isaan jiranii. Egaa warri hidhatan suni bulchiinsa godinichaa kan seenan sanbata darbeedha. Sanbata darbee yeroo seenanii poolisii 8 fi siviilii 13 kan isaan ajjeesanii. Kana malees immoo hospitaala godinichaa keessa meeshaalee adda addaa guuranii gara bulchiinsa godina biraatti fudhatanii deemuudha kan gabaafamaa ture torban kana keessa. Egaa naannoo sana keessa gaaffiin ofiin of bulchuu yeroo dheeraaf osoo hin furamiin kan ture jiraachuu fi taateen ammaa kunis waan sanatti kan hidhatu ta'uu hin oolu jedhamedha kan himamaa jiru. Egaa akkuma tikaastee dhibdeen nageenyaa guutuu Itoophiyaa keessatti daran babal'achaa akka jiru gaaffiin eenyummaa gaaffiin misoomaa godinaalee fi naannolee adda addaatti illee babal'atee akka jirudha. Akkuma silasii kaasee naannoo Amaaraa fi yookaan naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa qofas miti dhibdeen kun daran babal'atee mootummaa kanarratti gaaffii guddaa ta'eera. Akkuma tikaastee naannoo godina Konsoo kanattis haleellaa hidhattoonni raawwatanii lubbuun namoota akka darbedha kan daawwattoota keenya torban kana keessa biraan geenya jechuudha. Inni biraanii oduu ijoo ta'ee kan gurra daawwattoota keenya bira torban kana keessa deddeebi'aa ture keessa dhimma TPLF yookaan dhimma adda bilisummaa uummataa Tigraayidha. Siyaasa impaayera biyyattii kana keessatti yoo xiqqaate waggoota 50 oliif dhageettii fi sodaatamaa kan ture akkasumas immoo dhiibbaa guddaa uumuu kan danda'u paartiin guddaa kan kaaba biyyattii kana keessatti hundaa'ee uummata Oromoo biratti seenaa gurraacha qabuu fi akkasumas immoo dhibdeen adda addaa mudatee aga sadarkaa rokkeettiin wal waraansaatti kan geeffame adda bilisummaa uummata Tigraay torban kana keessa rakkoo hamaan isa mudateera. Gaa yaadatte yoo ta'e walgahii torban kana keessa taa'ameen gareen
TPLF bakka lamatti cabuudha kan inni dhagahame gareen Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el fi akkasumas garee bulchiinsa yeroo kan Tigraay yeroo ammaa kana Tigraay bulchaa jiran obbo Geetaachoo Raddaadha. Egaa yaadatte yoo ta'e waliigaltee Pretooriyaatti asitti odeeffannoon gama kaaba biyyattii irraa bahaa ture. Dhibdeen TPLF gidduutti hooggantoota isaa gidduutti mudate as dhiitee baay'ee haga sadarkaa lamatti cabuutti dhaqqabeera. Egaan badhaatu TPLF cabuun waan haaraa miti kana duras yeroo arfaffaa fi kan inni cabe. Haa ta'uti inni ammaa kun kan adda isa taasisu waraana waggoota lama kaaba biyyattii keessatti adeemsifamaa ture. Tokkummaan mootummaa Itoophiyaa falmaa osoo jiranii otoo itti yaadin keessumaa otoo itti yaadin wal dhibdeen gidduu isaaniitti mudachuudha. Keessumaa gareen tokko garee tokkootiin adabuurraa as gahameera gareen tokko isa tokkoon miseensuma TPLF miti waliin jechuu aga sadarkaa atakaroo keessa wal galchuudhaan kan dhagahame torban kana keessa jechuudha. Inumaayyuu immoo walgahii kora sabaa yookaan walgahii yaa'ii arfaffaasaa TPLF gaggeesseen murtoon adda addaa dabarseera. TPLF jechuun gareen Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el faa jechuudha. Murtoo sanarraa keessaa tokko obbo Geetaachoo Raddaadhaan aga sadarkaa miseensummaarraa haquu, aangoo itti aanaa durataa irra turellee irraa mulquu, bakka isaanii immoo nama biraa muuduu fi akkasumas miseensota 17 walgahii sanarratti hin hirmaanne miseensota koree giddugalaa 17 walgahii sanarratti hin hirmaanne guutummaa guututti sadarkaa miseensummaarraa haquu murtoo dabarseera. Akkasumas bulchiinsa yeroo Tigraay yeroo ammaa kana kan bulchaa jiran obbo Geetaachoo Raddaan TPLFin akka bakka hin buune Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el miidiyaa naannichaaf ibseeti jira. Irra darbee immoo faallaa kana immoo obbo Geetaachoo Raddaan faa immoo walgahii torban kana keessa ta'aniin maqaa TPLF baraarru jedhuun walgahii ta'aniin korri TPLF gama Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin taa'ame sun bu'aa kan hin finne bolola aangoo fi jeequmsa haaraa biyyattii kana keessatti uumuuf kan kaayeffatedha jechuun wal balaaleffachuun kun daran torban kana keessa mul'ateera. Inumaayyuu walgahii obbo Geetaachoo Raddaan faa ta'aniin immoo murtoowwan adda addaa dabarsaniiru. Isaan keessaa tokko waajjira koo malee yookaan beekamtii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayin ala walgahiin kamiyyuu godinaalee fi aanaalee adda addaa keessatti taa'amu akka hin jirre. Kanaaf ammoo qaamni taa'uu jiraate itti gaafatamummaa isaa akka fudhatu obbo Geetaachoo Raddaan torban kana keessa beeksisaniiru. Egaan dhimmi Tigraay kun badhaatu ammas waanuma nama raajeffachiisudha. Keessumaa kan irraa baratamuu qabu immoo waan lama uumameeti jira. Isaan keessaa inni tokko dhimma miidiyaati. Yaadatte yoo ta'e walgahii qaamoleen lamaan ta'an irratti miidiyaaleen naannicha keessa socho'anii hojjetaa turan miidiyaan naannichaa lamaaniifuu tokkoof otoo hin baabsiin lamaaniifuu gabaasa addaa qopheessanii gabaasa akka turan saayidii kan hin qabanne ta'uu agarsiisa. Akkasumas qaamoleen nageenya kanaan dura TPLF keessatti raayyaa ittisaa Tigraay kan jedhamu TDF yeroo ammaa kana garuu qaama nageenya jedhamuun kan beekamu isaanis qaamolee lamaaniif eegumsa cimaa gochuudhaan walgahii akka gaggeeffatan hooggantoonni waraanaallee qaamoleen amma dhimma siyaasaa irratti wal dhaban kun qaamni waraanaa akkan affeerreef sirriitti akka irratti hojjechaa jiran torban kana keessa beeksisaniiru. Egaa kun waan raajiidha. Naannoleen biraan illee fakkeenya too fudhataniiti jechuudhaan namoonni hedduun torban kana keessa yaada isaanii kennaati turanii. Egaa dhimmi TPLF kun itti bahisaa maal ta'a ka jedhu daawwattoota keenya yeroo itti aanutti kan walumaan ilaallu ta'a. Gabaabsee yogguun ilaalu guutummaa guututti TPLF rakkoo hamaa keessoo isaa keessa mudateen adda lamatti cabuudha kan dhagahame torban kana keessa kun oduu ijoo ta'ee guutummaa miidiyaalee biyyattii kanaa fi akkasumas
miidiyaalee hawaasummaa irra deddeebi'aa ture nutis cuunfinee daawwattoota keenya kan biraan geenye kana fakkaata ture. Hayyee gama kootiin immoo wanti jiru taatee torban kana ta'e keessaa namtichi lammii Iraan dubartoota gudeedaa ture fannifamee akka ajjeefamu manni murtii biyyatti murtoo dabarseedha kan inni jiru. Namtichi kun gudeeddaa Iraan naannoo Ziid jedhamu keessa kan jiraatu yakka gudeeddii raawwateen murtoon du'aa itti murtaa'edha kan inni jiru. Manni murtii Iraan himata gosa 12 erga adda baasee qulqulleeffatee booda isaa fi waayila isaa kan isa waliin yakka kana raawwataa ture jedhame irratti murtoo erga to'annoo seeraa jala galcheen booda fannifamanii akka du'an kan inni irratti murteessee jiru. Egaa taatee kanaan wal qabatee biyya keenya keessatti haaluma kanaan wal qabatee naannoo Amaaraa keessatti daa'ima waggaa 7 namtichi gudeedee dha kan inni ajjeesee erga gudeedeen booda immoo morma ishee hudhuudhaan kan inni ajjeesee jiru. Taatee kanaan wal qabatee biyya keenya keessatti murtoo du'aa osoo hin taane hidhaan umurii waggaa 25 nama sanatti murtaa'edha kan inni jiru. Egaa gama sooshaal miidiyaa garaagaraa gama tiiktookii, yuutuubii fi gama feesbuukiidhaan murtoon nama kanarratti murtaa'e sirrii miti ammallee murteen sirrii haa kennamu jedhanidha kan isaan gama sooshaal miidiyaa garaagaraatiin sagalee isaanii dhageessifachaa jiranii. Daa'ima waggaa 7 gudeedee erga ajjeeseen booda murteen umurii 25 irratti murtaa'uun kun seera miti jedhanidha kan isaan torban kana keessa gama hundaadhaan sagalee isaanii dhageessifachaa jiran. Egaa akkuma jette daawwattoota keenya taateen sun kan naannoo Amaaraa sun gara Bahar Daar ta'uu isin hubachiifna. Haa ta'uti akkuma jette dhimma Iraanii wal qabate Iraan yeroo hedduu adabbii du'aanuma murteessiti kun waan haaraa miti garuuti yeroo ammaa kana adabbiin du'aa akkuma addunyaattuu tokkoffaan yeroo ammaa kana Iraanii itti aanee Chaayinaadha. Haa ta'u malee dhimma gudeeddii dubartoota kanaan wal qabatee biyya kana keessatti illee daran babal'achaa akka dhufe keessumaa bara nuti dabarsaa jirru kana keessa kan naannoo Amaaraa qofaatu addatti mul'ate malee naannoo biraattis yaadattuu ta'e torbanuma kana keessa godina Harargee keessa daa'ima umurii waggaa 4 namni gudeedee umurii guutuu itti murtaa'e akka kan naannoo Amaaraa sana belbelamee miidiyaalee hawaasaatti hin baane. Haa ta'uti dhimma murtoo wal qabatee manni murtii yookaan qaamni murteessu xiyyeeffannootti kennee hojjechaa akka hin jirre uummanni mormii qabu hunuma dhageessifachaa jira karaa isaa fi danda'ameen. Kana biraan haa dabarruuti oduu ijoo jennee daawwattoota keenya kan biraan geenye kan xumuraa kan na cinaa jiru badhaatu. Egaa dhimma raagaa qilleensaati. Akkuma beekamu haalli qilleensaa yookaan jijjiiramni qilleensaa inni miilanaa kun kan bara darbee fi kan duriirraa adda badhaatu. Inumaayyuu yaadattee ta'e sigiigni lafaa kun darbee baran akka malee mul'ate balaan dhaqqabsiisu godina kibba Itoophiyaa keessatti lammiilee hedduun sababa balaa sigiiga lafaa mudateen lubbuun namoota badu. Oromiyaa keessattis naannoo Amaaraa keessattis egaa kuni bu'aan isaa maali? Jijjiirama haala qilleensaa yeroo ammaa kana biyyattii kana mudatedha. Kanaaf immoo raagaa haala qilleensaa torban kana keessa jaarmiyaan ragaa haala qilleensa Itoophiyaa ibsa baaseen guyyoota itti aanan 11 dhufan kana keessatti roobni balaa guddaa fiduu danda'a kan jedhu lammiilee biyyattii kanaa akeekkachiise akka of eeggannoo taasifanii fi kanaaf ammas uummanni of eeggannoodhaan akka socho'an qabeenyi isaanii akka mancaane haga danda'an akka of eegan keessumaa kibba lixa Itoophiyaa kaaba giddu galeessaa fi baha biyyattiitti akka malee roobni tarii kan durii caalaa roobuudhaan miidhaa qaqqabsiisu akka malu ragaan haala qilleensa Itoophiyaa kun torban kana keessa raageera. Akka Oromiyaatti godinaaleen akka Wallaggaa Arfan jechuun Bunnoo Beddellee, Iluu Abbaa Booraa, Jimmaa, Shawaa Arfan, Arsii lamaan, Harargee lamaan, magaalaa Finfinnee fi Direedawaan rooba giddu galeessaa guddaa keessummeessuu akka danda'an jijjiiramni haala qilleensaa Itoophiyaa kan raagu torban kana keessa himeeti jira. Kanaaf of eeggannoo jabaan akka taasifamuu fi torban kana keessa ibsa baaseen beeksiseera. Nutis daawwattoota keenya biraan geenyeera. Badhaatu oduu ijoo torbanii jennee kan cuunfinee daawwattoota keenya biraan ga'uuf jirru kan na cinaa jiru kana fakkaata ture. Yoo si bira jiraate daawwattoota keenya biraan gahee nagaa nuuf dhahe.
Hayyeega gama kootiinis taatee torban kanaa keessaa tokkotu na biratti hafee jira. Innis abbaa mucaa godhachuu hin feenne fedhiin alan daa'ima godhadhe jedheeti mana yaalaa beenyaan akka kaffalamuufidha gaafatee kan inni jiru. Egaa kun taateen kun kan ta'e Raashiyaa keessattidha. Namtichi ganna 45 daa'ima godhachuu hin barbaanne tokko mana yaalaa deemee lammaffaa mucaa akka godhachuu hin barbaanne dha kan inni mana yaalaatti yaalamee ture. Namtichi maqaan isaa Kaaskii jedhamu haadha warraasaa waliin erga mari'atanii booda lammata akka hin dhalchineef mana yaalaa deemuun ujummoo mi'oo yookaan ispermiin dhiiraa keessa darbu kuchisiisedha kan inni ture. Namtichi kun ijoollee afuridha kan inni qabu. Egaa osoo yaadiin daa'imni shanaffaan dhalatteedha kan isheen jirtu. Daa'imni kun kan koo miti jedhee erga qorachiiseen booda daa'imni sun kan saa ta'uu manni yaalaa erga mirkaneesseen booda mana yaalaa sana fedha koon ala daa'iman godhadhe jechuudhaan egaa kan inni kaasaan akka kaffalamuufi gaafate. Manni yaalaa sunis immoo kan ittiin yaalamtee yookaan immoo kan ittiin gama keenya dhuftee yaalamtee qofan sii deebisa malee kan ati daa'ima kee guddistu siif hin deebisudha kan inni jedhee jiru. Egaa taateen torban kanaa kan na bira jirus kana fakkaata. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa torban taatee torban qabannee hanga isinitti deebinutti nagaan nuuf tura.